suuqa ummata ala qabdan suuqa keessa ummata abbaa qabeenya mara dhaabte kenna kan fidi kan fidi hattu reenjara qofaan bara osoo guutii leetti garsiifne hataa baate ilaali jeneraaloonni gaafa isiin dhattee totte nyaatamte adda addaa nichaniin garte kasabboona jedhama biraa dheessee bare ce'uusa wallaahi rabbi onni akkas namaa kennu akkasi amma kutte yaniin gartee dana bultu haa kutu jettee ummata kiyyaan gaafa dhagee illee kaareen jala tuqanii anchi neesti anchi maanni jedhanii bara kadhanii bara koota tiintu neemnanii mee kotu koota itti yoo inni qabaate nama jabee nama dhufa hattuun sodaattii bara hattuun namni hagattu waa sodaatu jiru jagna fi yoo ta'e onneedhaan hatti namni waa balleessi waan hamtuu deemu yeroo ati itti babaafte qaataan ba'e surreetti jeneraalota gasgeetu guutee qileenatti ilaala amma namni hattuun guutuun yeroo jedhan adaanichi jedhanii jedha gartee qaata surree alba'e akkasiin cabsitee waa meeqa itti baasanii koongoo jedhaniin koongoo jedhan baane kenna miidiyaaleen kennaa fi dooktora piroofeesarri kenna beektaa koongoo jedhee waan bara koongoon kophee laastikaa tokko jira amma hundinuu balbala adaanichi dhaabbata waa waraqaa barreeffatee ji'a lamaaf sadii ala kanan walii aktiivistii tahee gartee waa gugguudhee hundinuu eessa dhaabbata amma gartee kantiibaa dura ijaajamartu jechuudha maal adaanichi arguu barbaannaa jiran gartee kaabinee as gadii tanaa gartee aayifoonii kana Itoophiyaan ka aayifoonii maraattee aayifoonii kanaa fi doolara isaa guduunfanii as gadii gartee nama kaleessu jechuudha nama fuudhee ulfitu jira beektee ati tartiiba karaa jira kortoo beektu kortoo karaa kana bahu qopheessee dhufee hundinuu achi ijaajama gartee suufa tolfateetumaan achi ijaajaa jechuudha. Garuu wanni kana mara keessa deeme maali bakka irraa isin jalaan godhu jechuudha. Akkaataan hireen hadha argamteetuun itti asiin geette dandeettiin adaanichiin duubaa dhufteellee fiildi maarshaal hundinuu warra hadha duubaan Itoophiyaa kana maqaa kaa'e abbaa feetee waggaa dhibbadhaallee dhaqatti. Namni cabsee waan kana guutuu horii gama itti kafalee dandeettiidhaan asiin gahee eenyu dhaabbichuudha jechuudha. Dhugama hayyuu namaati. Dhugama goota namaati. Dhugama muratii saba kana seenaa uummata Oromoo ka awwaalan qotee boollaa baasuuf dhugama ilma jeneraal Waaqoo guutuuti. Dhugama ilma Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaati. Dhugama ilma gartee jeneraal Taaddasaa Birruuti jechuudha. Kaayoo jarri kunneen irra dhabaman osoo namni hin jaalanne boollaa qotee ol baasee jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun galgala illee haa ta'u akkuma isin jedhe kana dhufanii amma galgalaa illee yoo taate dibbee dhayaa jiran. Si okee ni fuu dhayaa lafarra buutu jedhani. Amma bargabaa itti hangafteerti. Namni osoo hin jaalanne jala hiriiree jira bichuu jiratti. Badhaadhina fudhatee jira. Amma wanni ati dibbee faannoo namni tokko faannoo na gaafata. Faannoon dhagabba. Faannoon haga wanni faana Oromoo kunna jettee deemtu cittutti matam keessa ol qo'antana faannoo. Faannoon wal qulqulleessaa jirti mootummaa kanaaf dhiyeesse jedhan. Faannooni wal qulqulleessuu jirti. Ganda naftanyoota akka gaariitti wal marqaa jira sun. Isaan kan yaadan kana fakkaayan shanii Oromootii walii galanii Wallagga cabsanii Tuulama cabsanii Walloon cabsanii Iluun cabsanii Jimma cabsanii akkasiin dhufanii nutti deemu sagantaan isaan kaayatan. Mucaan adda bara 4 kiiloo jetti maali jedhee sirbe kun bar lafaa ka'eeti miti. Namuu waan kalee waan jedhan waan warri waarii haasa'u ijoollee waan warri waarii haasa'u ijoollee waaree haasofti jedhan. Sagantaan lafa kaayam jedhan ilmaan Oromoo ifaan leenaa godha amma kabaan bilina qubeentanii sin. Wannan isinirraa isin dhaadhu beeroo kiri fuutanii bakka hin darbitan. Inshaallah murab malee waan sodaadhu isin tuqa. Sagantaan lafa kaayam jedhan dhagaa. Faannoo tana nam duuba jiru Amaara se'a. Amaara wanni jedhanuu jalqaban jiru Amaarri Oromoo Amaarufte. Amaarri Oromoo Amaarufte. Warri amma Gondarii Gojjamii lolu Oromoo Amaarufte. Oromoon Amaarufte akka illee hirriba siin qabdu gurbaa. Maaliif jedhi? Eega jettan kaayigaa nama buqqiftan isinii dubbadha. Faannoon mooraa gugurdaa viidiyoo lafaa qabna. Mormuu hin dandeettanii yoo barbaadan isinii qabbaasee poostii godhan malee. Mooraan gugurdoon faannoon itti leenjite gaafa gartee miidiyaan keessan faati faannoo aabii ijaaree akkana jedhee kunoo faannoo akkana jedhan mooraa gurdaa eessa qabdi jettanii Wallagga keessaa qabdi mooraa gurdaa. Qeessoleen namni naannoo biraa keessa osoo hin dandeenye warri isin faannoo jettanii kaalaa dhufee biyya keessa dhufellee Wallagga keessa osoo ture qeessii guddaa Itoophiyaan qabdu maal jedhe maal jedhe viidiyoo isin dhageessanii warri meeshaa jettan maal jedhe ani jedhe ijoollee shanii ambi jedhuun abaa ooliin abbaa keenya isin waan guddoo nu dalagaa jirtan jedhanii kolleejjii ijaaraa charchii isaanii ijaaraa jira mara bakka fedhe deemaa jedhe. Jeneraalonni alaa kiiloo rana bilbilanii jedhe. Abbaati qabeenya sirraa isaanii yookiin sirra fudhatanii jedhanii jedhe yaa na bilbilanii naan jedhanii na bilbilanii jedhe. Na qabaa waan kijiba jiran isiilee dhageeffna viidiyoo lafa jira. Awwaan takka illee taane ijoollee tiyya waliin jiraa jedheeni jedhe gartee laala. Bakka warri Wallaggaatti dhalatee keessa hin deemne ijoollee shanee keessa adda kiyya makiinaa oofadhee bakka fedhaqee Wallagga keessa galaa jedhe. Een guddichi waliigal Amaara jechuun Ortodoksii mire abbaan Ortodoksii guddicha jechuudha. Kamaal jedhu kagartee ifa dhaabbatee gaallaa jedhee Oromoo waamu. Jarana waan garii bara maal akkattanii Oromootti jedhifama. Dhugaa walii himuu dadhabnee worsoomna bara walki jibna. Rakkoon nu qabnu Oromoon waan hin beeku worsoo daanna. Rakkin keenya kana bara osoo dhugaa walii himne bara kana dhifannu. Balaan tun gartiin galtu. Takka jedha. Uummata keenya baqataa Walloof Harargee irraa gadi qalanii gudeedanii fixanii daaraa godhanii.
Uummata keenya Oromoo qulqulluu kan Wallaggaa san lafarraa fudhatanii kaasanii ari'anii lafa gurguran jedhan afaannoon lafa gurgurattee barqonna waggaa kana irraa qotata waggaa sana irraa qotata kontiraat olii kennanii. Shaneen baatee jala gaafa walloo qabatan gaafa Tigreen lola irra jirtu san walloon gaafa qabatan rabbi sodaadhaa itti jalan mee waan garii duudeessa yeroo duraan gubina. Maal jette nuu jette shaneen hadha namni keenya faarsi jala galu jechuudha. Faannoo of nuu tagaayi Amaaraatiif nuu tokko kunoo walloo keessa dhufnee jarri nagaan ta'an qabu fi qabatanii nullee dhufnee waan fiidalannee deemaa jirraa jedhan jechuudha. Guyyaa takka faannootti shaniin rasaa dhuftee beektiin beektu. Marroo mataa isaan gaafanne bakka bu'aa marroo maal jettanii gaafanne maal jedhe nuti kaayoo jarri loluuf hin qabnu jedhe. Akkam siinaa jedhanii barbaadda nu uf jarri tokko siinaa jedhanii barbaadda yaani nu baree wanni hafe hin jiru. Eenyutu dhaabe shanee jarri rakkoo beektan namni keenya qabu naa galuu deebara. Birakkoon daawwiti ibsaa dhaayinu jedhan rabbi sodaadhaa jedhan faannoo jedhan faannoo maqaa amma bahe. Barshanee illee abaa'u turte kalee maqaa abaa'u irraas dhufte bara. Gaafa addi bilisummaa Oromoo dhaabbatu mi'eessoo fi eenyu wanna keessaa dhufanii jechuudha warri kun jara rabbi sodaadhaati warri ijoollee waan beekne erga ijoollee madaalatan. Warri adda bilisummaa Oromoo kana gurguratee akka Oromoo bilisoomne godhe bara. Warra gartee bara gimboo sabaatti isin galaayee gimboo sabaatti turte daawwiti ibsaa leencoo lataa fa'aa diimaa nagaa ufaati beektu bara. Mee Mustafaan kiji bira kaabboo ka warra na dura jiru dhaqa gaafadha. Leencoon maal ture daawwiti ibsaa maal ture diimaa nagaa ufa warri adda bilisummaa Oromoo kana jedhee akkanatti dhiitaya gargaalee koola baasee hadha yaa'eetiin jagna ta'uuf qabsaa ta'uuf deemu kun bara. Nutu Oromoo akka bilisoomne godhaa yaappaa keessaa gaafa dhufan. Gaafa uummanni bakka lama bahee uummanni keenya gartee kun Amaarawee jechuudha. Kun didee fincilee lolu warra achi bahee dhufe jechuudha. Kanaaf faannoon hadha maqaan faannoo dhufe malee gimboo sabaatti turte faannoon doonaan turte. Faannoon dura gimboo sabaatti maqaan jala bara akkuma shanee ta'e tana abaa'u turte jarillee gimboo sabaatti turte hadha maqaan faannoo. Kanaaf wal ijaaranii jedhama warri amma faannoo irra gaafattan. Yeroo isin irra deebi'an yeekaa wanni irra deebi'an inni ooftuu ni shoofti. Sagantaan lafa kaayame gadduu beektu isin. Gadduun taa qallaachuu afaan sanii beekan kenna. Gadduu takka jedha. Lammaa Magarsaa lama jedha. Akkasii isin galti dubbii. Gadduu Lammaa Magarsaa dabaasuu dandeettan hin danbaaftan. Gadduun Amaara. Akka namni keenya beekutti. Lammaan Oromoo. Akkasii beektanii isin. Jarri lachuu Amaara garuu. Amantiin jaraa tokko, kaayoon jaraa tokko, wanni hundi jaraatu tokko jechuudha. Okay. Gadduun faannoo. Gadduun faannoo. Lammaan shanii. Okay. Yoo isin galee akkasii ta'u. Duuba warri kun maal dalagee hojjetan wanni isaan dalagan wanni amma nama keenya akka galuuf ibsa isin lafa kaa'u deema. Yookaan namoonni nuun feene Oromoon qulqulluun rakkoo akka tasaa dhuftu taate waliigallee baafnaan waliigalan. Sodaan kun yoo dhufe namni biraa isaan sodaatan hin jiru. Nun beenu aabbichuu namni tokkollee hin beeku aabbichuu beektan jarri aabbichuu beekti. Hin beektii garuu maal sodaachuu dhabde adda jira namni tokko isaan beeku ukkaamsinii asumaan bitnaa kun garuu dhaquu jedhanii deeman. Jarri daruu fi dalagaa turanii ofirraa agartee achuu keessa utaalaa aabbichuun barachaa ture. Uf qopheessaa ture. Gaafa jijjiiramni kun dhoohee dhufe Ameerikaan gad dhufte bakki isaan itti hirribaa itti dammaqan. Ameerikaan dhuftee ilaalte gadduullee lammaa keessanillee jawwee keessanillee daawudii keessanillee hundayyuu waan sila dhaaba siyaasaa jedhan Itoophiyaa keessa Amaaraa Oromottuu Tigreettu. Tigreet akka hin deemne silaa Tigreet nam danda'u. Uummanni itti fincilee bal'aa deemaa jira Tigreet kennuu hin danda'an deemsanii. Eenyu kennuu qaban Amaaraaf Oromoo keessa tokko kennuu qaban. Amaara illee yoo kennine Oromoon balaan deemaa dhufu amma ibiddi boba'e akkam goone Oromoo taa kenninuu jedhani. Ameerikaan dhuftee ilaalte. Yoo laaltu ni dhaabde. Hundinuu warra gartee hattaa waan ganama nyaatee akka aabbichuun baanu waan ganama nyaatu irra yaadan. Yoo laaltu wanni tokko duuba hin jiru. Jawaarrillee miidiyaa gubbaa bahee Starbucks dhugaa jechuu malee wanni takka. Dhaaban qabu, kaayoon qabu, dandeettiin qabu, waa takka dalagee bulchee waaqu tokko hin beeku. Baqqalaa Garbaa fa'aa loolan barsiisaa yuunivarsiitii. Nama gartee lama tokkoo fi tokko waliin lamarraa sadii hir'isanii tokko hafa jedhee barsiisu malee nama gartee asiin biratti takka bulchiinsa. Waa'ee waraanaa, waa'ee siyaasaa, waa'ee takka diina keesseen takkaan nama hin arginu. Haasa'an malee nam takka bakka takka dhaabbatee qaba illee bulchee hin beekne. Lammaan bakka inni irraa dhufe Ameerikaan ni beekti. Adda bilisummaa Oromoo nu dhabamsiisuudhaaf karaa gubbaa warqinee gabayyoodhaa gartee ilma Oromooti namni kun dandeettii qabatee akka inni itti lafaan fute kana laalee Finfinnee ergee gaafas naftanyaa namni achi warri itti kaayin ari'anii maqaa Lammaa Magarsaa jedhan laalanii gaafa kaan ol fuutee Tigireen dantee gartee isaan kun akka gaarii dalaganii gartee ol fidan jechuudha. Tigireen eenyu jaalatti nama baxabbatee Oromoo tana mataa lafa guuru Lammaan kan kee ol dhufee afaan qabaa naftanyaa walii galee akkama laalee kennallee kun Amaara jabaa nama sanatti dhalee jedhanii jala ka'uu galan jechuudha garee ijaarratee ol ba'an. Tiimii qaba kanamu.
Yoo ilaalan waan akka duuban jiran. Daawudiin fa'aa kalee beekti Ameerikaa waan qorattuuf hin qabdu. Maal gootire namni isiin agarte Dr. Abiy Ahmad Alaati. Ilma Ahmad Alii abbichuu agarre abbichuutu Itoophiyaaf ta'a hiree biraan qabdu Itoophiyaan jetti. Akkas ta'e barbaada hiree biriin qabdu itti laala. Ameerikaan qofa ittiin qabdu qofaatu. Yeroo tana balaadhaan bakka battee iyyan gartee oo'ee lafa eega namni garaan. Waynee nagarre yeroo san jiran miidiyaan ba Itoophiyaan qabdu guutuun naftanyaano ilma nugusaatiin nugusa ta'uu deema haadhatu maalii kennee fi hattuudha jazbaadha wallaalaadha dhamaadha gantuudha maaliyyoodha marqanii olla namni abbichuu hin abaarin abbaan rabbi isaanii araaramu gabbahee rabbi sodaadhaa dhaabbadhaa ilma kiyya akkan miidiyaan asii olii kun gartee ganda abbichuudha jechuudha. Jimmaa sheeka dubbisanii qeesii dubbisanii qotee bulaa dubbisanii barataa dubbisanii wata akka dhagoode namni jarni beetti iyyite kan daaddaan keessan bargaraa lafa gatee iyyee namni haga daaddaa iyye. Boora yookaan bullootanii bulloon bara iyyee maal jedhametti jazbaa dhamaa jedhe bara. Namticha dhamaa jazbaa gaafa jimma ol geenyee jiru. Wanta achi dhaqee kun akkana godhaa ila kun lafa ol qeeyya bara gaafas. Ila kun hatticha kana waan dalagu jira. Starbucks laaptooppii kaarraa naqaa dhaqee Gabrasiyoonii fi Geetaachoo Raddaa faatii fi Saadiqaan faatii maan jedhe akkanatti taa'ee namticha Geetaachoon fi kun abbichuu bartoota samitti bee. Abbichuu nyaata waan nu dadhabne jedhe gartee waan nu waggaa meeqa dadhabne siyaasii itti dhaqee abdii daandaa sobboo kaamellaa jedhee waan itti godhu beenu fide kun nama addaati jedhe bara. Namni kun nama addaati jedhe. Qabanii dadhaban kaa gartee daaddaa keessan fa'a. Namni kun duuba gaafa inni kana mara godhee bahu Oromoo waraamu maal jettee walii galte teenatuutti si galee. Maal godharee beektaa moonni si dhaquu barbaade. Waa'ee faannoo si deebisuudhaan faannoon hayyuu duree naannoo Amaaraa ajjeestee bar wal fixxee fincila abbichuu ajjeesuuf qopheessan dhagaa gaariitti. Oromoof Amaarri walii galtee abbichuu ajjeesuu fonqolcha. Amaara Gondarii Goojjamii fidanii araa kiiloo fiduu waa hunda fixattee lammaan faati jawween waa hunda bar fixanii. Yeroo jawween asii fiigeetiin naannoo Amaaraa dhaqee Baahirdaari maal jedhe. Amaarri miiliyoona kudha tokko jiraa jedhaan. Subhaana akkan bakka irraa fudhan soo jawwee kan taa'ee takka toliin haase. Jawwee Amaara miiliyoona kudha tokko san laakkoofte yooma jiraate ati maal laakkoofte akkamiin laakkoofte gaafadha silaan. Miiliyoona kudha tokko jiraa jedhe. Amaaru miiliyoona kudha tokko baraa jiran. Itoophiyaa keessa walitti qabde ka Amaara jechuudha. Oromoon Amaaruftee fi saba saloon walumaa gala bara Amaarri yoo laakkoofte miiliyoona kudha tokko. Amaarummaan kan Gondarii Goojjamii waan irra deebi'an. Eegaa yoo Amaarri san caalu taate Oromoon dhugama dhibna baraa jiran. Oromoon yoo akkam xiqqaate uummanni Oromoo miiliyoona 70 moo xiqqeessaati. Amaarri miiliyoona kudha tokko miiliyoona 80 jedhe. Guraagee jira, Walaayittaa jira, Kambaataa jira, Somaalee saba biraa 83 Oromoo malee saba biraa 82 jira. Kana keessaa warri Tigraay miiliyoona 6. Eegaa lalama Amaarri warri Tigraay miiliyoona 6 yoo ta'e Amaarri gam miiliyoona tokko guddaa san godhatu guddisi. Waan isa jaawulaa Oromooti. Barlammiiti waan dura dalagan barate laaftuu seetanii. Jawween asii dhaqee laata akka miliyoona cabse. Oromiyaa keessa Amaarri miiliyoona tokko jira. Maaraaf tan bakka bu'oota deemaatii tolfadhaa jedheen gartee. Akkasitti maali? Yoo obbo Shimallis pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'an Shawaa Gizaawun Amaartichi tokko jechuudha itti aanaa isaa ta'a jechuudha. Humna addaa Oromiyaa kana akkam godha silaa beektan waraana 10,000 yoo leenjifne 5,000 Amaaraa 5,000 Oromoo. Isaan achi biraa naannoo Amaaraatitti Amaara jedhanii achi leenjifatanii pirezidaantii qabee naannoo Nuhoo maqaan uummallee diqaalaa. Garuu Oromoof qabsoo naannoo hin jaanne. Oromoon akkana taate akkas dhugaanii nu hin jaanne jechuudha. Oromooti waan nu gubee barnama kana maqaa dhuunfaa halkanii guyyaa jiru. Gaafi sadii gaafatame harma muraaf harka muraa anulee itti amantaa jedhanii arsii dhaqa arsii gaafadhaa jedhee. Amboo dhattee maaliif dhagaa alaabaa fi kaartaa Oromiyaa keettee jedhanii uummata na kenneen nan kaa'ee jedhe. Oromoo duuba gaafa kana dhiifama gaafii namni sun kaasee dhaqee gaafa kana maal dalagasiin fa'itu mootummaa kan dura ajjeesa maqaa isaa inni akka tabaramticha ajjeesan jira beektaa walgahii irratti pirezidaantii naannoo Amaaraa. Walii galanii fixanii barnamsa akka itti du'e walii galanii fixaniiti icciitiin jalaa bahe. Ni jiraame icciitii namni abbichuu jalaa baase ajjeesuu deemanii Oromoo sitti Amaaraa fiduu jirti akka gaafa Miliinikii Haayile Sillaasee dargii sanitti waa hunda fixattee jirti jedhanii adaasii wayii waa namni godhe. Hin dhagaye warri icciitiin bahee jedhanii dhagaye. Sagaleen dhageettaan hin dhagama sagaleen jaarsu sagaleen kee dhagamaa meesini. Ambaachoo dha'ee duuba sagalee jedhanii nama agartee waan hin jenne sagaleedha. Duuba dhagarii jennaan walgahii isaa jiru itti seenanii jechuudha. Gartee warri duuba jiru kan qophaa'ee taa'u waraanni jechuudha. Faannoon dhadhaatu. Itti seenanii waan sana amma haa goonu jedhanii. Namtichi maal jedhee hin geenne eegaa jedhanii. Ahaa icciitii inni baasu oolu jedhan namticha mataa dha'een. Asii wal fixxe. Asin namni wal eegale gaafas irraa rabshaa itti ka'e jechuudha. Kana maali? Fonqolcha mootummaa irraa kiiloo rakkaasu.
eenyu kaasa Oromoon asii kaasti naftanyoon dhuftee 4 kiiloo seenti. Wanni gaafas kaayan. Yeroo isin bari daaddaan keessanii mootummaan fulbaanaan 30 duuba jiru jedhan bar lafa kaniitiin bar kanumaan raageetiin bar waan qophaa'ee jira abbichuu. Tan ta'uu baatu tana akkana ta'uu baatu akkana goonanii qopheessanii fixanii jiran. Eenyu waliin ministeerota abbichuu jala taa'u wajjin qopheessanii fixanii jiran. Fulbaana 30 inni eeguu kaayan qaata. Kanaan dadhabnu akkana goonaa kanaan dadhabnu akkana goonaa kanaan dadhabnu akkana goonaa inni harkaa qaban. Wanni Amaara wajjin taa'ee bari gaafas daaddaan keessan gartee barcuma gabaa gabana taa'anii koflaa shaqqaadaa abbichuu arrabsaa akkasitti kaaniif kana qopheessanii fixanii jechuudha. Takka jedhaa isin gabaabsuudhaaf. Waa'ee faanuu na gaafataniifi. Gaafa kana lolli Tigraay hin eegalamne yoo Tigree cabsite ekamma daaddaan keessan faa lammaan faa warri dhaaba siyaasa Oromoo kunniin namni aayyoo fuudhee hunduu aabboo jedhan gaafas except aabbichuu malee. Waan Dr. Abiy Ahmed Ali irraa abbaan fedhe yoo dhufe Oromoo jilbiifachiifnee gara fine jala galchinaa kenna jirti Oromoon eessa dhaqanii ijaaranii akka qaban. Gabra Tsoonfaat illee deebitu jala bulaa jirti Oromoodhaan. Egaa jalaan kaatuma gaafas yoo jawwee fi lammaan faa gabbayaan bes du'aa jennaallee ni du'a keenya namni ammallee barusuu amma lammaan dhufe jawaan dhufe jedhanii keenya bara ammallee aabbichuu darbeetu achi yaabes. Maaliif aabbichuun qulqullu kaa Oromoo? Qulqullu. Oromoo qulqullu jalatti hin bulu kunniin. Duuba dubbii TPLF lolan eegalle amma kaa TPLF yoo isin dandeettee 4 kiiloo seente jara jala bullaa walii galanii jara suutaan cabsina Oromoo 4 kiiloo abaatu yoo jarri ammoo cabxe Oromoof Amaar TPLF walloltee wali cabxi wal dhabamsiiftee jechuudha. Eegaa Itoophiyaallee humni mataa lolatti wanni daaraa ta'a ikoonomiin qaraan jiru birrii baankii keessaa baasaa jedhanii Oromoo rakkaasanii aabbichuu gandi hundi ilma xiqqaa gadhalateellee jala teettee warri siyaasaa yeroo inni gabbu'e biltiginnaa balaaleffatu jedhanii wallaahi ilmi xiqqaan biltiginnaa balaaleffata gabbee. Ijoollee xiqqoo ganda keessa deemu dhorgite balaa. Dubartiin waan biriin dalagdu jechuudha gartee. Ijaaranii mee gaafa lolli akkasii kef jedhee addunyaan jidduu seentee yookaan mootummaa coomsaa yookaan akka birattuu ka caabe faannoon hadhaatuun ka qopheessan kalee ijaaramaa turte leenji'aa turte qawwee qopheessaa turan alaa miiliyoona hagas doolaraan guuranii keessaa guuranii waan jiru guutuu garas fe'aa turan qawwee gartee. Shan illee itti manii isin asiin jabaadhaa nu gartee gooftolee keenan goora deebisuuf deemna. Isin gartee wallagga shawaa keessan gaaf jedhu dhuftee waliin wal dhuftanii luka dhinnaa fi nu gaafas gurmuu gubbabbaannee qaata qopheessanii jechuun faannootti qudhabdeef shanii. Ijoolleen teenya miskiin yuunivarsiitii yaateef gandaa yaate tun Oromoo bilisoomsuu yaati gaara keessa yaate akkasii mataa mataadhaan marroon guyyaarraa. In arge abbichuun waan dalagan maaliif jimaa irra mari'atanii abbichuun namatti kaatu deemree siyaasaa beekaa hundaa beekaa fagoo laalaan beeyin arga. Jaalana waan daladdan dhiisa hin jenne jalan warri miidhagaa deemtaaf jira. Dhiisa waan isin daladdan arguu jira taa'a annamatti kaatii taa'a dhiisa waan jibaa irratti taasisuftanii murteessan farshoo irratti sakkartanii gootan shiishaa irratti gootan dhiisa. Inni qo'ina dhumta. Ol fiiga keenya kun gartee asii fiiddee maqalee bultii yaadattanii bara maqalee kun ala teennee bara viidiyoo jalaa isin ergaa baane. Asii maqalee aga Ijiptitti asii Gondarii halkan achi bultee ganaa kun asuma waliin teettee tumaan qabsaa'u taasiin itti haasofte jechuudha. Wannan tokko fahin maraatee bara sani. Iskeel gabbisaa faati bara kun eessa bulti beekta maqalee bultee jechuudha galee. Duuba abbichuun argee nam maal godhee taa'ee yaade raalleen caami kanuma taa'ee ilaalee hayi Oromoo jedhe. Hayi Oromoo jedheetu maalee eegan nama uwwaa akkas bartee hayi Oromoo jedheetu taa'ee ilaalee eegaan isinii godhaa jedheeti. Amaara warri horii itti fixatee waa hunda itti fixatee ijaarratee achi walii qabe kaaniin እናንተ ጀግኖች ናቸው እኮ ደና ቢቹም ጉያ ተከገና መላ ባውል ቀይቱ ጉያ ሚዲያ ረገኑ ተከባየቱ ባ ቃዌን ኢሲን ሂከተን ኬሰን ከሌሰለ ያቀደስ ጎተ ቲቪ ኢብሲን ባለሱ ጅቲ አቃ ይከዳባ ፈተን ጎዳ ይሌ ባኖ ደናን አቤት የተ ወደፊት ደና ቢቹም ከኤ በደለንጫ ዳቄ ውልጭ ብላል ዲኒ ከነ ለማን ኤካ ደንዴቲ ሲያሰቀባቸውን ከናምሬ ዳቄ ውልጭ ቢያባቂ ሁልከሰሊቴ ኩን ቀዌ ይከቾ ፊጋ ከሲያሰቀ ዋንዴም ቁመን ቀብለለ ኩን ዱቢው ቆባምሬ የታባ ትግራቱ ነው ተልደም ነው ሲያደጅራ jawween faati loliin jirti lammaan fa loliin jirti balfoon loliin jirti taabatu atoofne deemne saraa kiiloo keessaa dhabamsiifne taawwan lafarraa haxuuna waan Oromoo gaallaa jedhan tana jettee horiiti kajarri Tigree cabsee nuti deebi'uufi bara. Hin eechiise dhugumaa bichuun bara. OMN yeroo inni akka godalarree akkasii iyyu ijoolleen tun gartee akka haga akka saree malaatti yeroo iyyuu dhugaa jiraatti hin eechiise abbichuun hin eechiise taankii baratti kennee bara. Sigalee walitti walii shidi yalaggan naqeera saasa gamaa gamanaa wal shiddi laatti TPLF fi nafxanyoonni warri nu qophaa'e meeshaa nu qopheessanii foraana nu leenjisan cilee walitti ta'e bigartee kaan addunyaa gargaara TPLF hin gadi gartee biyyoota guddaatti gargaara TPLF faannoo ka gargaaru Oromoo nafta nyoofte gaafa lolli dhaabbatu faannoon hin jirtu gaafa lolli dhaabbatu hattaa harcee sooqidallee jalaa fe'atte TPLF sigalee
TPLF jalaa fi'atte gaafa TPLF faannoo fittee nafxanyaa fittee jarri shawaaroobitii baananii shawaaroobiin jarri baatu abbichuu reenjara uffatee itti dhaqe. Nyap godheeroo abbichuu asii akka jeelee TPLF akka solaatte baxxaa ittee tumaan Tigiree hawwii. Ameerikaan faatu irra duuba dhaabbatanii gargaara salphanne jedhanii waan isaan sappoort godhanii bira salphanne jedhanii yaa abbichuu keenya irraa dhaabbadhu waan ati feete sii goona waan ati ture haa jedhu harka si deebisa takkatti nu salphisiin jedhanii gartee hayyee jedha abbichuun jedhu. Ani yeroo jarri maqalee duudde jedhan eegas ni mabaanii bire asii haga kunnuu balbala maqalee xiyyaaraan dhaqanii bargatee jeneraalotaa fi humni Itoophiyaadha. Gaafa kana iyyee eegal ilaal wayne wogabeen jedhe gartee hattaa kabraa fi siyaasa forqii kafaannoo ijaaree deemu wayne wogabeen jedhe akkamitti an jaarsummaa keessan seenini faannoon faatillee jaarsummaa irraa akkamitti hafninu akkamitti maaliif makaa dubbiin jirtu maal godhuu qaban galteeffamu yoom galtee waan abbichuun dalage eega abbichuun dubbii xumuree walitti cabse dubbiin galteef yeroo dhaabuu hin dandeenye jechuudha. Yeroo waa takka dhaabuu hin dandeenye kaa kennaa galgala galtii malee ijaan argee galtii malee xiinxalla siyaasaa dandeettiin qabu malee galgalaan dubbiin galteef yeroo argan kunuutu muummichi ministeeraa mallee dalagaa dalage. Achi ol garagalanii wayneen dhufte jechuun galee ilmaan Oromoo dhiifama waan kana bal'inaa yeroo biraas ni